kee hamma qabdu gumaachuu dandeessa. Bishaan bittee deemuu dandeessa. Carraa karaa dandeessa erguu dandeessa yoo gahuuf daandiin banaa jiraate. Kana gochuu dandeessa. Garuu akka hawaasaatti uummata walitti qabamee gargaarsa guuruutiif abbummaa itti gaafatamummaa fudhattee adeemuun suni dogoggora obboleessa ko. Okay? Kana dhiifama jedhii uummata Oromoo keessaa dafiitiin duubdeebi. Kan qabdee maal guurte maal jette gaafa uummanni walitti murteeffatee bakka kamitti maallaqni guuramuu qaba gaafa jedhamu achi dabalta. Sanatti dabalameetiin ga'a karaa keeyyuu geessisuuf hagas mara hin dhama'iin yaada kun sii xumura. Kanaaf guddaa galatoomii yoo carraanaa kennitanii yaada kun xumura obsuu dandeessaa? Kan obsaa. Kanaaf dhimma saba guddaa ajandaa goote ajandaa taate otoo hin beekamiin. Kaleessa namoota garaagaraatu keessaan akkaawuntii dhuunfaatti maallaqni maqaa garaagaraa guuramaa jira kan jiru waan garaagaraa naa dhufaa ture jechuudha erga. Amma immoo asirraa yeroo jirtan gaariidha walitti dubbachuu obboloonni keessi gaafachuu kabajaa waan akkasii illee mataasaa sitti dhagahamuu hin qabu. Hayyee akka uummata Oromoo miliyoona 60 olitti dhaamsinuu darbee jira. Oromoo gaallaa jettee gadi badiin gadi galtuun addageen nama qalame sana miti barka qalame. Saba Oromootu qalame gaallaa jedhamee akka qalamu tuffii hamma kana ga'u ergaanuu darbee jira. Kana qolachuun kan danda'amu akka sabaatti kaanee falmachuutiin bilisummaa sabaa mirkaneessuutiin. Uummanni Oromoo mootummaa isa kabajuu fi isa kabachiisu akka qabaatu hulaa saaquutiin. Kana keessatti amma waan tokko fakkeenyaaf gumaa akkaataa baafnu keessaa tokko isinitti hima. Siyaasa dalagachuu baan maal miti amma. Dhugaa jiruun isinitti hima. Uummata Oromoo bakka hundatti yoo hidhachiisne haaduurraa kaase eenyu kan irraa sassaabu? Mootummaa amma aangoorra jiru miti. Hidhachiisuu dandeenya. Kana gochuunoo eenyuuf haala mijeessa? Faannoo nama qaltu kanaaf haala mijeessa jechuudha. Uummanni keenya harka duwwaa ta'ee guyyaa adii osoo ilaalu akka cabamu. Qumaaratu itti taphatamaa jira jechuudha. Kuni siyaasa? Kuni siyaasa miti. Siyaasatti illee hin jiru kan sin ajaa'ibu. Siyaasni bilisummaa booda ka dalagamu. Addunyaa umarrattu jechuudha. Amma saba Oromoo salphina oolchuuf wal'aansoo qabsoo bilisummaatiif warraaqsa ta'aa jirutu jira. Hoggansa gaafate jira obboleessi keenya. Hoggansi kunoo isuma yuunivarsiitii irraa ijoollee baase. Isuma roorroo nu iyyisiisaa jiru kanatti nu hoggana. Qabsoon bilisummaa Oromoo walirraa citee hin beeku. Waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa jirutu kana qolachuutiif olaantummaatiin hogganaa jira. Kana uummanni Oromoo immoo haala danda'amuun kutaa Oromiyaa hunda keessaa wal quba qabaatee akkuma bareessana nu galaana irra dhangalaanaa sanatti qalbii tokkoon deebi'uu danda'uu qaba. Mootummaan aangoorra jiru ka biyya Itoophiyaati malee kan Oromoo miti. Kan hundaati. Kanaaf akka han Oromoo godhameetu abdii irratti gattanii uummata keenya burjaajessiinaa. Uummanni keenya haa falmatu sagalee gaafataanullee uummanni hundi wal quba qabaate kutaan tokko yeroo miidhamu kutaan Oromiyaa hundi akka warraaqee ka'ee uu jedhee mootummaa mataa isaa irratti dhiibbaa akka godhu. Mootummaan bara nagaa uummataa eeguuf dirqama qabaa beeki. Daangaa eeguuf dirqama qabaa beeki. Kana yoo goone mootummaa akkamiin ta'uu danda'a? Faannoo maal gooti Oromiyaa keessa mootummaan naannoo Oromiyaatoo jiru. Kana keessa ilaaluun akka malee murteessaadha. Gara qabxii dhumaatti yeroon dhufu deeggarsa maallaqaa guuruu ilaalchisee ajandaa ta'ee bulleeffamee Oromoon hundi wal quba qabaate. Humni Oromoo miidiyaa irra jiru hundi sochii godheetuun eessatti haa guuramuu ka jedhu sun irratti dubbatame muuxannoo qabna. Maallaqni maqaa uummataatiin guuramu qulqullummaadhaan dhibbaa uummata bira hin ga'uu ka jedhu bakka hundaa shakkii fi hamiitu jiraachuu gungummiitu jiraachuu. Kanammoo akka harca'u bakka barbaadamu sana kallattiitiin akka hin geenye immoo caasaa mootummaatu maallaqa sana olii gadi qisaasessaa jedhama. Maallaqa maqaa uummataatiin guurame kamiyyuu akkas akka hin taane muuxannoo qabnu sana hunduma walitti cuunfineetu bakka amanamu miidiyaa irratti ifaa bilisatti deeggarsisuun mana eessattaa guuramu ka miidiyaa irratti guuramu ka lafa irratti guuramus akkaawuntii kamiin baankii kamitti ka jedhamu sun beekumsaan irratti dalagameetuun ifaa bilisaan garee garaa wal hireetiin gama hundumaan duulli banamee bifa duulaan maallaqni walitti guuramee deeggarsi ga'uu qabu akkaataa ga'uutii fi karaan cufamees immoo jiraate karaan sun akka saaqamu mootummaan illee sadarkaa miidiyaa irratti ibsa kennamee haala mijeessee
yoo dhagaate jechuun mootummaan biyya sana. Warra buqqa'ees qe'eetti deebise. Qe'eetti buqqa'u warri buqqa'e bar nagaa isaanii yoom akka maal akka isaan mudatu hin beekan. Rakkoo nageenyaati sadarkaa tokkoffaa irratti yaaddoo kate. Itti aansee immoo jiraachuutiif deeggarsi maallaqaa nyaata dhugaatii bakka jiran akka isaan qaqqabu isaan dandamachiisuutiif immoo ta'uu qabu ajandaa ta'ee bal'inaan irratti dalagamee iftoominaan amanamummaa bifa qabaachuun bifa garee ta'een komitee koree mataasaa danda'een hawaasa qofa kan ilaallatu jechuudha. Jaarmiyaan siyaasaa kamiyyuu mootummaa dabalatee irratti dhiibbaa tokko osoo hin godhin gargaarsi qulqulluu uummata saba bal'aatiin fi anaannattoota saba kanaatiin akka gumaatamu gumaachisuun immoo saba uummata keenya buqqee kanaan akka qaqqabu irratti dalagamee bifa sanaan itti siiqinsaan hordoffiitiin ka godhamuu qabudha. Kanaaf maqaa akkaawuntii dhuunfaatiin miti keessoomaan namoota inni wal beekan walitti dhufanii akkaataa sanaan maallaqa guurree uummata keenya deeggarraa tasammaa bifa goote kanaan miti dhimma biyyaa dhimma amma saba Oromoo ga'udha waan ta'eef dhimma biyyaa ajandaa biyyaati waan ta'eef sabaaf saba lammiilee irratti qooda fudhatanii qalabuun aadaa biyya kanaa ta'uu qabaa'oo namni qalabu jedhu sanallee sabaaf saba lammiilee mataas afaan biraatiin illee dalagame kana qolachuuf uummata keenya deeggaruu ka fedhii qaban irratti dalagame namoonni bebbeekamuu qaban muuxannoo qaban gargaarsa akkasii guuruuratti sana keessatti atillee hirmaannaa leencaa taphachuu dandeessaa jechuudha bifa sanaan akkasti wayya malee namu akka gargaarsi kun barbaachisaa miti maal wanta jedhe kan dubbate hin jiru hubadhu waluma faana sadarkaa miidiyaatti sadarkaa bifa beekamuun istoomina qabuun haa dalagamu ka jedhu irraati gara kanaan yoo dalagame gaarii ta'a ka jedhuun qaba gumaa baasuun qabsoo saba keenyaa kabachiisu irratti haaduulluu Oromiyaan kutaa hundaa wal quba qabaatee mataa olaa qabatu kai Oromoo ka jedhu sana walaa yaadachiisnu galatooma. Hukumaa naa kennu yaada wal qabatu tasammatu kunaaf Abbaa tasamma miyuutii godhanu xiqqoo ati walumatti tasamma miyuutii godhanu walumatti deebifta rakkoon qabu waan si mormu waan hin taane wantichi yaada waan ta'eefi walumatti deebifta waan ta'eef ati miyuutii godhadhu tasamma itti hubataa ulfaadhu tokkuma duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jara keenya waa sadii wal qabsee dubbachuu deema sadeen dhaggeeffadha barsiisaa tokko leekchara yuunivarsiitiiti abakkaattuu barsiisaa ture seeraa barsiisu ture jastisii waan taate power of justice humna justisiin qabdu humna sagaleen hawaasaa qabdi barsuudhaafi barattoota yuunivarsiitii gizee ol seenu akkuma ol seenitti dubartii dura taa'u jiru takka kay gabbayyi natti hin toltuu gizumaan ol seenan fuulli kee natti hin tolle kay gabbayyi jeen maal jechuu keeti jettee gaafatte irra siin deebu sii galu sii galee gabbayyi qofa jeen isiin gizee gabbaatu yuunivarsiitii keessa kilaasii keessa namni jiru kan yuunivarsiitiin barattoonni jiru martinuu caal jaanitti tattaa'anii abbaan seeraa seera jechuun maalii jee gaafate barattoota barnoonni keenya irraan tanaa dhimma seeraa wal qabsiisnaa seera jechuun maali jee gaafate namuu yaalii isaanii barattoonni adda addaa kan nu jalqabe kana keessaa namni tokko justice jechuudha jeen justice sagalee haqa jechuudha jeen akka murteessuu haqa barbaadu jeen duuba isin keessaa waytaan intala tana kilaasii keessaa gabbaasu isin eega gartee nama seera barattu taate abbootii seeraa ta'uudhaaf asitti barnoota keessatti argamtoo taate isin keessaa nam tokkollee is no fair wannati goote feerii miti harkaan ija keetiin ittiin tolle gizumaan horseen ittiin tolle gabbeettee gabbaasuun kun maalii jettanii jastisii maaliif dhimma kana maarraan dubbatinii waan tokko keessan isinittiin dhufinii fi waan tokko keessaniin dubbiin waan isin tuqiniif qaqqatanii teessanii jee dubbate dhaggeeffadhaa jira keenya yeroo ammaan tanaa dhugo dubbannaa miti Oromoon maallaqa itti haajaman qabdu ummanni keenya onni itti haajamu justice haajaa qabna abbaan fedhe akka biltsiginnaa deeggaru akka faa'oo deeggaru adda bilisummaa Oromoo deeggaru waa'ee dhimma siyaasaa wayitatti dubbannu keessa hin jirru
wayita justice haqa keenyaaf dhaabbannu bira jirra. Nuti yeroo maantanaatti ilma namaatii miti silaa sheexaanni dhufee faannoo dhoo gabbee dhageeffadhaa sirrii dhageeffadhaa. Ilma namaatii miti silaa sheexaanni hidhannoo hidhatee faannoo dhee haqa keenya dhiiga mucaa daa'ima qacalee kana harmee teenya taboochu. Sheexaanni dhufee faannoo dhee nuti sheexaana fayyaa deemneeti fayyaa dee sheexaachinatee sheexaana gargaarra. Nuti namni nu dhaabbate namni Oromoof dhaabbanne jaarmee Oromootiif hin jiru. Karraan tana gabbee diina Oromoodhaa. Faannoo diina Oromoo ilma keenya qacalee mormarraa murte haadha teenya boochifte. Faannoo Oromummaadhaan ludduulu jirtu ummata kotta duudaa kana kadheetu qabsaawaa keenya. Haqabsee isaan kana gabbee loboobee hikkii galchee dachee keenya keessaa baasee dhiiga keenya dhiigaan nuu deebiseetu dhageeffadhaa wasirratti dhiiga keenya dhiigaan nuu deebiseetu qabsaawaa keenya. Kana malee ho'oota akkaataa maallaqatti guurru jenna yeroon maallaqa guurru akkamittuu yeroo namni maallaqa irraa dubbata. Asoo dhiigni keenya lafa dhangalaa'ee jiru asoo kottu duudaan qubaan kaa'umtu Oromoo miliyoona 70 hin jettu tana. Ammallee ganaatti xiqqeessinee ganaa godinatti gadi buunee morma keessan isin alaalchina jechaa jiranii akkamittuu ati maallaqa irraa dubbatta. Annaa mana dhibbatti isin himaa miti. Qabsaawaan dhugaa kagabbee diina kana laboobee qabsaa Oromooti. Qabsaawaan dhugaa haadha keenya irraa imimmaan irraa haqee kadhiiga daa'ima keenyaa deebise ummata kana likki awaan isaan godhan dachaan zajaa irraa nuu kafale gumaa teenya sirritti dhiigaan deebiseetu qabsaawaa keenya. Kalee irra ganama kana mana jijjiirsi dhageetiin jiraatee rakki. Jaarmeenni bilisummaa Oromoo faannoodhaa miti abbuma fadhee'u mootummaa kana jiisuu irratti koleeshin yookaan aliyaansii ummachuu mirga qabaa jette. Waliin ta'e nuti abbuma fadhee'u eeddee marii wajjin ummadhu mootummaa darbu irratti. Footu nuti mootummaa miti sheexaanii nuu gabbee yoo faannoo dhee ni deeggarraas jechaaf jedhee yeroo ammaan tanaatti Oromoon hoggansa qabdu fakkaatte malee Oromoon eenyu diinasiitii eenyuutu firasiitii addaan qajalabbeeti. Qabsaawaa laga jiru moo kan mootummaa jiru moo hagartee kana nagaatiin qabsaawaa jiru moo eenyuutu fira Oromooti eenyu dhiiga isaa baasaa uummanni Oromoo qajalabbeeka. Yeroo ammaan tanaa yeroo siyaasaan nama sobokeetiin jirtu you guys waa'ee dhimma fundraisingii dubbatan jechuun ummata kana xiqqeessee jechuudha. Akkamittuu reeffi asoo lafa jiru dhiigni kee asoo gumaan hin kafalamin waa'ee dhimma fundraisingii asooita. It's shame on you. Kanaa jecha jira keenya yeroo ammaan tanaatti warreen degera reefu dura dubbatan dhimma hoggansi gartee duraan amma dura bara 2018 biyya gale Jowarii hojii waa'ee dhimma doktorata fi injiroota reefu dalagga sun that's old school. So old styles they don't have any mandatory takkale ummata qaban ummata keenya lafaa kaasuudhaaf. Ifiifuu warra miidiyaa keenya Oromoo irraa bakkatee miidiyaa Tigiree gubbatte interview godhamaa ture. Amma yeroo ammaa tana koottaa ijoolleen dhufanii isaan salchumuu lafa kaa ijoolleen dargaggoon qeeroo qarreen hoggansa mataa isaanii caasaa mataa isaanii ka siyaasaarraa walabaa ka dhimma mootummaa darbilaarraa mataa keessaa hin qabne jaarmee bilisummaa Oromoo faallisinaa mataa keessaa hin qabne warra if dandee hoggansa if dandee qeeroo fi qarreen caasaa mataa isaanii caafatanii jiranii yeroo gabaabdutti isaan dhiiga isaanii gumaa isaanii baafatanii siyaasa takkarraa walaba qeeroon tun qarreen tun adeemsa akka duritti sifa walabaatiin dhiiga isaanii justice irratti dhiiga isaanii irratti hawaasaa sagalee ta'uu irratti dhimma hunda irratti hirmaachuu ta'anii isin warri dudulloonni kun akkayyaa kun please ijoollee irraa dhaabbadhaa waan turbaa kana keessa warajaa barkuteessanii ijoollee irraa illee dhaabbadhaa. Kalamata ammas warreen keessaa fundraising maallaqa gurreessan
please achuma nabada ani dawu umani gabbani damacho saywata lebr chokolalu durmanu daltalaf gabbatani nutin galgalatini siyasarra etu basara motumna abawna sentu etu kafauna sentu etu bilsigina sentu euro bi qarren justice imma mata sani hawa sani kindeseni fulbura demu iga sani bafachu kanara jolle no jochu tesi irrada badada imma malaga fa yero amman tana kana dubbachun qanida yo barbate shaytana gabbe fa no de nutini gargarra shaytana